akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtu isin ga'u jedha sagantaa waaree ilaalaa keenya qabannee isin dhiyaannee jirra sagantaa waaree ilaalaa keenya keessummaa kabajaa Haji Adam Kabira akkasumas abbaa community magaala Seattle abbaa keenya qabannee isin dhiyaannee jirra haga dhuma sagantaa keenya nu hordofaa jechuun afeerra keenya akkam Haji nagaa jirtu baga yaamicha Oromiyaa Freedom Media isin taasisa kabajanii studio keenyatti argamtanii isinilleen Oromiyaa Freedom Media dambali gurguma ummata arranna dhiyeessuu keessaniif ulfaadhaa wayyabaan isinin jaa hedduu galatooma yaamicha keenya kabajanii studio keenyatti argamtanii gaafiif deebii nu hojii taasisuufi egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya waaree ilaalaa guyyaa har'aa Haji Adam Kabira eenyunni eessatti dhalatanii eessatti guddatanii mee asumaan isaanillee wal bartanii mee eessatti dhalatanii eessatti guddatan Haji ani maqaan kiyyaa Adam Kabira Abdullahi Sa'iidoo Muummawadaa jedhama ani akkuma nama biratti biyya East Africa baha Oromiyaa biyya Harar jedhamtu tana ona ituu carcar aanaa duubbaa bakka garmaama jedhanittiin dhaladhee achirraa ka'ee ijoollummaa xiqqaadhaan galamsoggalee galamsotti guddadhee galamsittis baradhee achumatti maatillee horadhee hangaan biyyaan bayinitti lafa saniin jiraadhaa jechuudha lafti sun carcar biyya ituudha jedhamti. Mashallah amma maatii horattanii ilmaan meeqa qabdu akakayyoota meeqa qabdan ilmaaniin ani qabu ilmaaniin an horadhee ilmaan 10 lama fuula rabbii jiranii 8 jira saddeettanirraa 7 Ameerikaa jiranii tokko Austraaliyaa jira ilmaaniin adeera ta'u kaniin fidee fi kaniin horee wajjii ilmaan asitti biyyuma kana keessatti akaakonaan jaan 30 ni gayan Mashallah maatii guddaa ilmaan akaakoo jaan 30 ni gayan biyya tana keessatti barakam dhalattanii isin ani akka lakkoofsa faranjitti bara 1949 fi 49 kaniin itti dhaladhee boodarratti akki biyya Ameerikaa tolitti na beeytu bara 1951 fi 51 tti na beeyti jechuudha. ammallee rabbi umurii sanaa dheeressee nu keessa na tursiisu akkasii dhaloonni kiyya. mee sadarkaa barnoota keessanii yoo gartanii yoo baadiyyaa dhalattanii tala jiruu baadiyyaa san keessa dabartanii ilmi namaa tokko hoggaa dhalate ulaagaa keessa dabru qaba ulaagaan suni ulaagaa ilmi Oromoo hundinuu keessa dabru dura dursoon ilmaan Oromooti ilmaan Oromoo keessa Oromoon ilmaan lama qaba lamaanis Booranaa Bareentuma nuti ummata ilmaan Bareentumaa jedhamu san shanan Bareentumaa torballeen ni jedhama san keessa ilmaan Morowwaa ituu Morowwaadhaa jedhaman kuraa galaan jedhama bakka lamatti adda baha kana keessatti hoggaa dhalanne ummanni kuni aadaa ofiitii fi safuu ofiitii fi hawaasummaadhaa fi diinagdee akkatti horatu qaba akkuma Oromoo biraa shanan Bareentumaa kana keessatti hoggaa dura dhalattu gaa achi hoggaa lafarra deemtee kaatee re'ee tissuu jabbilee tissuu qa'ee doohatuu horii alaa galchuu kanaan eegalta kanaan hanga gartee kuusaas afran gadaa guututti kana keessaan dabree jechuudha re'ees tissee horiis tissee shimbirroos eege qalamee fi waa hundaas eege kanarraa ka'ee waan silaa ijoollummaan dalagan hunda dalagee haadha abbaa kiyyallee kaddamuudhaan isaan gargaaruudhaan waan silaa haadhaa tolchi godhanis godhee waan abbaa godhanis godhee akkasaniin sadarkaa jilba fuudhaa gahee hoggaan fuudhaas gahu akkuma ilma namaa tokko dubra naa laalanii
siitaatee jaanii nafuusisanii haaluma sanittiin waan silaa keessa dabran hunda waan gartee kuusaa dabballee hundi keessa dabartu waan hundaa'u keessa dabree jechuudha ijoollummaa keessatti. Bakka ati marraa bakka jimaadha itti kun boodarra dhufa dura namni waan itti jiraatu qota biyya sanitti namni ogaa dura ni jiru lafa qota lafa abbaan kennaa fi qooda lafaa san qotata qooda lafaa san irratti buna dhaabaa jimaa dhaabaa kanaan jalqabaa akkasanitti san kan hundaa'u keessa dabarree jechuudha. Bareeda kana ka jennee fi namni guddina bakka itti guddatu haala guddina Oromoon keessattuu aadaa qaba. Waan tokko amma waan isinii naatu tan tokkotu jira keessattuu ituuf marwa ka jedhan kana marwa ka jedhamu kun amma seenaa kitaaba Dr. Gammachuu irratti ituuf hubbanna jedhee barreesse seenaa sun akkami mee akkan maal jennaan dogongor akkan taane fi waan gartanii amma achiisan isinirra namni hin beeka jedhu yoo of sobe malee hin jiranatti fakkaatu mee seenaa eega kaafanne isinillee nama seenaa keessa nama tokko waan taataniif wanti nutullee ka qajeeltuuf waan kana kaasna mee waan tun akkami ituu humbanna namaatu ja'aan ituun tuni amma bareentu katiyatti kuni baadee morowaa katiyatti kuni abbaa ituuti bareentootu ilmaan shan dhale ilmaan shanan kana keessa hangafni xummuuga abbaa arsiiti kun ammoo dullacha abbaa karrayyuuti morowaadha abbaa ituuti humbanna abbaa anniyyaati qal'oo abbaa afran qal'ooti jechuudha shanan kanaan ilmaan bareentumaa jan kana keessaa morowaan abbaa itu hudhanii jechuudha morowaatiitu itu hudhan dhalee itu hudhan kana keessaa morowaan ilmaan lama dhalee ilmaan laman kana keessaa kuraa galaan ja'amee adda bahee qubsuma kanaatiin jira jechuudha. Akki Dr. Gammachuu Magarsaa ituu fi humbanna jechuurra ituu fi harrayyi odoo ja'anii irra fakkaataa je. Maaliif kana ja'ama ituudhaa fi harrayyuutu waliin dhalate. Kanaaf ituu fi harrayyuu odoo ja'anii waliin dhiyaataa wajjin maali humbanna jechuurra kajuu lafa kaa'e kitaa akkanaan isarraa laalittillee wajjillee ture beeke nama kan ammaan tana. Kanaaf morowa jechuun abbuma ituu jechuudha akkuma siikoo abbaan arsiidhaa ta'e maal jettaani dhummuugaan akka abbaa siikoo mandoo ta'e morowaalleen abbaa ituudhaa ta'e jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira Hajiyoo Galatooma gaafii isin gaafane nu deebisaa deemuu keessanii fi egaa waa'ee ituu fi marwaa eega kaafne marawwaa eega kaafne waan tokko jenne amma mee kana kaafneef illee seenaa kaafta wajjin akka wal qabatuuf kaafne amma mee gara seenaa keessan dhuunfaa keessaniitti deebinaa waa'ee ilmaan keessanii waa'ee jireenya keessanii waa'ee guddina keessanii nu kaaftanii jirtu waa'ee sadarkaa barnoota keessanii eessatti baratame achirra waan tokko nu jedhaate amma akkuma reefu siimetti biyya galamsottiin guddadhee hangaan achitti bultii horee dalagadhee bultii horee ilmaan achitti horeen siniin jedhee miti ilmaan 8 achitti dhalatee kana keessatti barmoonni yookaan dura lafaa kaa'u barmoota diiniin baradhe barmoota qura'aanan qara'e dura qura'aanan qara'e qura'aana sheemmatu sen kofoo jaanii isarrattiin gaddatti jalqabee san booda Sheekh Muktaar Aliyyi jaaniitiin magaalaa galamsotti Sheekh Muktaar irrattiin qara'e san booda Sheekh Kamaal jaanii bubbisattiin qara'e deemee biyyuma san keessa bubbisaanis achirraas deemee maas kitaaban qarajee karaa laaluu bakara kanaas dhaqee karaa biyya qaraaruu jaanis deemee achitti waan diinii kana gartee qara'ee jechuudha. San boodaan eegan kana qara'e malee kan amma biyyi teenya gaafa sanitti dubbattu qubee afaan saabaadhaa tan afaan amaaraa kana hanga kifilee 4-5 baradhe barnoonni hagan marrarraa jechuudha.
barmoonni yeroo sanii san booda eegaan san baradhe booda hojii eegaluudhaan dachii qotaa daldalaadhaa akkasitti bultii ijaaree jechuudha. Bultii ijaaree ergaan ilmaan tokko lama boode waan hojii uummataatti dabree jechuudha. Galatooma hojii uummataa sirri namni tokko eega baratee tajaajila hawaasaa eegalee isin hawaasa umrii keessan guutuu hawaasa tajaajilaa turtanii mee sirna dabre keessatti illee hawaasa keessan araddarraa kaatanii tajaajila mee akkamitti eegaltan gaafsan? Dura dursoo amma hoggaa amata 20 hogga gahu min fuudhee amata 20tti hin fuudhe ganna 20 hoggan gahuun fuudhee ganna 20 hoggan gahuun fuudhee gaa fuudhee hoggaa ganna tokko gahu ilmoo argadhee ilmoo fi haatilleen Allah irhamaa ni duute akkasitti eegas deebi'ee mas amata tokko taa'een fuudhee akkasitti haadha ammaa ilmaan kiyyaatan ammasuma Ameerikuma kana keessa jirti isiin fuudhee ashamuma waaree jaamti ilmaan shannaa deesse isiinis achirratti hoggaa ana ama 22 fi 3 waan zabanni Haile Sillaasee kun dabree hoggaa dargiin dhuftu waa'ee ummata araddaarraa jalqabee jechuudha. Araddaarraa jalqabee aanaadhaa fi hanga godina gahutti deemee hanga biyyoolessa biyya Itoophiyaa jedhamtu sana guututti qoodarraa fudhadhee jechuudha hangaan biyyaa bahinitti. Hoggaan biyyaa bahu hoggaan gartee akka silaa ammaan tana biyya sani baarlamaa jiran kanatti bakka bu'aa ummata qotee bulaa Itoophiyaa kana Harargeerraa bakka bu'ee Harargeen tuni gartee awraajaa 8 kana qabdi sanirraa bakka bu'ee doggomee biyya san keessa moo'ee bakka hundarraa nama lama sirnirraa Finfinneetti ramadamee Finfinnee achi gaa namoota 30 turre gaafa san kiflaa gariidhaan lakkaawamti kiflaa gariin kun gaa 14 kiflaa garii 14 kun Eertiraa wajjin kan hunda keessa lama hoggaa fidate aga nama 28 tahaa bulchiinsaa fi tajaajilaa wajjin nama 30 bifa kanaan egaa ummata taliguudhaaf hangam nama miliyoona 7 jedhama gaafa sanii bifa saniin ummata egaa tajaajiluu turre sababaaniin ani egaa itti hawaasatti eegaluu itti tajaajilu eegalee araddaan keessa jirurraa yoo ati gartee araddaan keessa jirtu keessa waan dalagde san booda guddataa keessatti guddataa muuxannoo keessatti harkadaa deemta dogongoraa sirraas ibsirreessaadha ummanni illee si jaalataadha harka sii kennaa waan deemaniif achumarraa araddaarraa gara agartee aanaatti sanirraa kada godinatti hoggan dabrus takkaa namni wanni godhee na shaareen beeku ergan gaafa san wanni jee manguddoodhaa fi namoota amantii qabu kanaas hedduu waaniin gosa isaanii fudhadhuuf hagaa danda'utti rabbiin na eegeetumaan hanga biyya guutuu sanitti deemee achirrallee sadarkuma gartee sababuma gartee ummanni keenya miidhamuudhaaf maaf ummanni keenya miidhamaa keessattuu warri gaafa san keessatti qabsooni biyya Harargee tanatti ho'utuudha. Harargee tana keessaas awraajaan Habroojaan kun carcar kun bifa addaatti ilaalamaa baalillee akkasiin ilaalamti turte sababa kanaan adeemsa keessa qabsoo tanarratti firraa san dhiisee biraa deeme jechuudha gartee biyyaa bahinsillee sanumarratti tahee haalliin ani ummata itti hawaasa itti tajaajilu eegale araddarraa aanarraa godinarraa biyya guutuu biyyoolessa guutuu bakka bu'ee dalaguudha jechuu saniin nageessee jechuudha wanni seenaan tiyya gabaabdutti kana hangaan biyya jirutti. Ergaan biyyaa bahees gaa tartiibuma saniin eeggate sunis akkasuma. Itti fufnaa achirra mee xiqqoo yeroo hawaasa gargaaruu eegaltanii hawaasa tajaajiltanii sadarkaa biyyoolessaatti dhuftanii sadarkaa biyyoolessaa sanii akkam haala san keessatti nama ofii gargaaruun akkami yeroo sanitti biyya san keessatti qubee fayyadamtanii qubee saabatii sirnuma san jalatti hawaasa ofii gargaaruu mee akkam hin ulfaatamoo maal fakkaata? Gaafa san keessatti nama ofii gargaaruun hogga ol dabarte nama kee gargaaruun xiqqoodha hogga ol dabarte hogga achi jirtu
hanga dandeessa hanga sirni gaafa saddeemu seeqannutti gargaaruu dandeessa sii torkaa qaba. Maaliifii fi abbaa araddaa dhugaa taatus murtiin abbaa araddaadhaa dura taa'aadhaa fi abbaa seeraa jira warra seeraa jira san keessa murteessiteeti murtii dabarsitee khalafa kennituufis kennitee wal lolellee laaltee jidduutti waan rabbi si garsiise murtii jala itti kennitee sanirraa gara aanaadhaa dabarsitaa jechuudha. Waradaa jamtu kanarraa gama awuraa jaansan dabarsitaa jechuudha. Saniin qabatuma mootummaadhaati wajjin wal qabdeeti hojiirra oolchitaa jechuudha. Miskiin achi keessa jiru lafatti kennu ka wal miidhan dhiirsaaniitii wal miidhee fi nama lafarra wal lolee waan nama hattuu fi nama waan hamtuu dalage achirratti too'atuudhaaf achirraa jalqabda. San bifa saniin uummata gargaaruu dandeessaa jechuudha. Deebitee mootummaarrallee waan barbaachiftu kadhattee uummataan gargaaruu dandeessaa jechuudha. Waan akkanaan qabnu jettee hoggaa aanaa geessullee waan aanaan amma gaafa san gartee hoggaa amma araddaa keessa jirtu araddaa 20 irratti mataadhaati. Hoggaa immoo waradaa jaansan gartee aanaa keessa jirtu aanaan kuni araddaa 45 faa qabaa kun 50 qabaa. Keenya sun amma 44 qaba. Habroon jaamtu tuni 44 qabdi. Kana talidaa jechuudha. Hoggaa immoo kana bira dabarte awuraa jaamu sun gaafa san keessatti biyyi keenya suni 6 qabdi jechuudha. Tana habroodhaatiif habroo jechuun galamsoo tana bookee qundhee qubbaa qorichaa fi daaroo labuutii fi hancaar qabdi. Kana talidaa jechuudha. Keessa deemtee rakkoo jiru ka ummataatii fi mootummaatis achi keessatti dalagaa jechuudha. As keessatti waa hedduu simiidha. Mootummaan qabsoo jira qabsoo bifa adda addaa biyya tana keessa jira. Mootummaa fi uummata addaan eeguudhaaf fi waan silaa qabsoo uummanni barbaadu kanaas bifa kamittiin gargaaraa dhoysatti gargaartuu fi ifatti gargaartus akkasitti gargaarsa godhaadhaa jiraattaa jechuudha. Hanga wanni hundi jala deemee sirra gahamee ati saaxilamtee waan hin taanetti akkasitti waan uummataa gargaartaa jechuudha. Akkasaniin deemeen gaagara godina guddaa dabartee biyyoolessa dhayte. Gaafa biyyoolessa dhayte ati warri waliin haasoftu warra dimookiraasii addunyaadhaa kanaa wajjin haasofta. Bakka bu'aa qotee bulaa biyya Itoophiyaa san guutuu taatee haasoyta. Nama kana ati akkasitti eegamtaa nama bobbaasee si galtaa askarii qabdaa dalayduu qabdaa mana keenya galtuu mana mootummaa keessa galtaa ganamuu ati bakka baarrama deemtee bakka itti siyaamanii dhaytee harka baaftee yoo danda'amee biyyi keenyaa biyya waan akkanaati jettee biyyaaf waan barbaachisan rakkoo isaanii himtee ka godina jiru sunis dhufee saniin iyyannaa galchitee saniin deebitee koreen lakkaawwattee biyya san dhaytee gargaaruudha wanni ati godhuu dandeessu jechuudha. Akkasanii jechuudha wanni itti gargaaruu dandeessu. Hedduu galatooma mee yeroo san keessatti wanni osoo ani godhin natti fayyadtan hin jiraa? Yeroo san keessatti ani wanniin ani waan silaa sirni na goosisu godheen jira. Hawaasa kiyyaaf osoo kana godhe hawaasa kiyyaaf waan silaa if dhiiseetiin hawaasa kiyyaa godha je'eetiin odoo waa takkan godhatin kaniin godhatuu danda'u. Kanii waa meeqallee kara mootummaatti irkadhee godhatuu danda'u. San hunda dhiisee biddeenuma ooqaa san dhiisee ooqaa kana bibbisanis niin beekaa beeki. Namtichi gartee mataa lafa jiru kana hin arkine mataa ofii hin arkuu jetti mammaakatti. Mataan lafa jiru kun siyaa gorsa jechuudha. Nuu ammaan tana waan qotee bulaa tahee asii waan uummataa deeggarsuudhiis gaafa san mootummaa dargiiti beekama. Mootummaan dargiidhaa ta'ifiifuu wal fixxee dogongora tokkoggaa sirra gartee ragaa adda addaa kadharaa sirra baaftee yeroo siin kennine saaxil si baaftee akkasitti gartee si dabarsitu jechuudha. Kanaaf waggaa sadarkaa sani geesse astaa'eetiin wareegama barbaachisu kenna jettee hidhamnaan ati diinni sirra bahe nama diina kana jiraatanii garaa guban malee badanii garaa hin guban. Jiraatanii yoo jiraatte garaa gubuu dandeessa. Kanaaf ilmaan illee dhiisee anoggaa uummata keenya hidhanii ulamaa hidhanii naggaadee hidhanii qotee bulaa hidhanii maqaa hin jirre maqaa ba'oo kana wanni jedhanii akkuma ragaa dharaa kana namarra baasan ragaa dharaa kana namarra baasaniin uummanni keenya kun ani gaafa san baaleen jira
baale keessa ummata gargaaru jira odoon san jiruun kana dhagahe ummanni keenya kan habroo kan gaara mul'ataa kan oborraa kun hundi hidhaa jiran kanaaf namni silaa ija jaan kun hundi amantii odoon ta'e qofan ta'e naggaadeenis dubartiinis kanaaf gaanatti dhagaama anichi taa'ee makiinaa gaarii oofadhee siree gaarii irra rafee dalayduu qabaadhee damoosa xiqqaallee ta'u nyaadhee jiraatu kanaaf ani natti hin tolle kanaaf laazima iyyatuun qaba jeen gaafa san bifa laman laalamti mootummaan suni kun dargis badbeetii jedhanii mootummaa mangistuuti mana gartee dargis badbeetii jedhanii ma ratkiilotti arkamu kun ammoo xaqlaa ministeera jedhanii jira xaqlaa ministeera yeroo sanii gaafannee bulchiinsa biyya keessaa jechuudha saniin achirraa fuunee dargis badbeetittis appilikeeshina ayyaannaa kana kaatamnee barreessinee ummanni keenya sababa farra warraa isaati jechuudhaaf warri kanaan dura wanni isaanii gartee faayidaan isaanii dura tuqamtee warraa isaa kana gartee hin fudhatin ummata keenya bifa kanaan gaaga'amu jira jennee iyyannaatti geessina galchinaan hoggaa kan itti galchinu koree nama 14 qabdu kaniin ani itti mataa kaniin ani irraa mataadha akka deemnee awraajaa ciroo fi habroo fi gaama dadar kan hunda laallu godhamnee achi dhaynaa waan bifa biraan mudate bulchiinsa biyya sanii ni kasasamee zallaqa bayyanamaa jaamaa darge abaaliidha kanaaf waa hedduu nurra jaalaggaa jennu namoonni harka nuu kennu hundi hidhaa jiran kanaaf namoonni kun akka dhumutti warramaa jaan gartee wanni kun cubbuudhaa miti wanni turra gahe ragaa turra gahe waan isaan dalaganii itti saayinii godhaa jaan saayiniin biyyumaa itti dhalanne kanatti sheekotuma abbootuma teenya naggaaduma tana abadan jennee je'eetiin didiyaan hoggaa san anatumarraa saniif gaa dhaabbii fudhadhaadhaa yoo inni dide jechuun telegiraamaan dabre hoggaa isaan kana dhagahu kanaaf odeeffannoon hin dhagayadhee dameetti haa isaanii keessaayi hayyeetta isaa dhiisaa inni hoggaa finfinnee dhaqee asitti hoggaa san naqabuu hin danda'an heera biyya sanii keessatti deemee finfinnee hoggaa dhaqee gaafiidhaaf isaan barbaannaa dubbiin ummata harattu isaallee ni ilaalti innillee jalaa bahuu hin danda'u gaddeebisaa jedhanii hararna fidanii hararirraa ganamsa na fiduudha alaamaan isaanii odeeffannoo kana gaa waan dhagayeefan halkan gurraacha warra kiyyaas akkasuma dhiisee odoon haadha xiyyata baadiyyaa jirtullee hin laalin akkasumatti ilmaan amma ati gartu kun gara jiraa kun amata lama kun amata tokko achiin ka'ee gaa danqaraa seenee jechuudha bara 1979 dhumarratti saniin gaa biyyaa bahuu ta'ee achi keessatti soomana natti ga'ee soomana gaa biyyuma ofii keessa danqaruma san keessattiin soomana hobbaasee duulli nutti bahee namni 16 narraa ni dhumanii waraana san irratti isa dhoysitan jedhanii namni hundi dhumanii abbaa fi namni meeqa guyyaa tokkotti warri dhume callaanii akka ta'u tahee gaa bifa saniin baanee biyya Soomaaliyaa dhaynee biyya san keessatti gaa baqataa taanee amata lama achi keessa turre jechuudha haalli itti biyyaa bahee fi haalli itti qabsoo godhu turre akkasii jechuudha. Galatooma haajii kenna kan jedhu kabraa namoota gaafa san hidhamanii agartanii sababa san isinis biyyaa baataniif keessa namni lubbuun bahee waan kana itti himtan jira. Namni gaafa san asila akka isaan fidhanii nama gaafa nama 130 oli biyya keenya san qofattiidhaa jira Qaciroo fi Dadarii fi gaara mul'ataa hin tahin habroo san qofa keessatti nama san keessa anaa deemee bultii 15 baatiin gahin namni 5 bakka takkatti ooyirumatti fuulletti galamsotti isaan kun rashanama bakka takkatti ummata waliin baasanii isaan kun tokko Umar Sheem Marraabii bakkalcha jedhanii kunis Najjaash jedhanii xirroo bakka qabsoon Oromoodhaa itti dhaawanii jettu kana itti gaafatamaadha namni sadi kabiraati isaan wajjin achi rashanamanii nama kaan waasii fi adabbiidhaan hoggaan ani bahee tiibittis gallakkisanii bakka barbaachisutti haa dhawamu jechuudhaani duulli guddaan gartee asasaa mixii jedhanii bahanii kana barbaada deemellee naatu qaba kajee barbaada deeminaatu dhakajee deemellee hoggaan adhabu atuu ni baafte jedhanii ni ajjeesanii animmoo rabbina baasee eegas gaa amata 40 boodaan biyya sanitti deebi'ee kajiruu fi
kadu'e addaan baafadhee akkasitti gaa hiriyaan tiyyaas tajirtu jira ta dhumte addaan baafadhee ummanni sun irra guddaan gaa amma dhumanii jiranii kajiruus dhaqee arkee kaan ilmaan isaaniitiif akaakoo ta'aniif dhaqee arkee aggula mafaatti deddeebi'ee arkee bakka hundaa deemee ziyaaree akkasit biraa dhufee jechuudha haalli inni itti biyya deeme akkasanii jechuudha haalli itti biyya deebi'ee arkees akkas jechuudha. Edaa isin sirnuma dargii keessa gaafa hawaasaadhaan baatan malee ihaadigin keessa miti. Anaa fi ihaadigi waliin beeynu. Anaa fi abiyyillee waliin beeynu gaafuma isin nagartan san kadhaqe malee waliin beeynu ture gaafa dargiidhaatiin ani 79 beensiin jee 79 Oktoobar wanni ittiin kabaje Oktoobar kabaji Somaaleeni Maqdishootiin isaanii wajji kabaje Hargeysaa dhaqeeti achirraa qabee amata lamaan achi ture amata lama waggaatti amata tokko teenyu amata tokko teenyu achitti waajjira adda bilisummaa Oromoo banamee sana xooynee bannee erga amata tokko keessa turre boodetti akkana Maqdishoo deemee hoggaan Maqdishoo dhufnu kama Hargeysaa kun ni cufamee duraan achi keessatti banamee rakkoo isa cufsiisee jira akkasitti deemnee Maqdishoo dhaqnee san keessaa soggoo amata tokko teenyu sa'a 48 bahaa jedhanii warri baasaa boora qabu ni bahee nuti warri baasaa boora hin qabne mala dhawannee mala dhiiraatiin achi namoonni hangi hojii baan egaa nama hedduudha nama akka Muusaa Araarsoo Muusaa jedhanii Araarsoo jedhanii ni akhiraman amma wanni jedhanii adaamaa wanni egaa kanaa warra Kanaadaati. Kana hunda waan qindeeffannee qaalittii takka tamana qabdu manni gurgurtee maallaqa nuu kennitee Ashaa Ibraahim Qalli jaaniini achirraa ka'ee isirra horii fuunee ana Araarsoo badhaadhaa Maamad Alishoo jedhan soddaa isiitii hundee amma Sheekhaa jedhanii amma Muusaa kanaaf jaartisaa Faaxume isaanis umriin isaanii asiin amman jiranii kanneen achirraa baanii soomana keessa baasaa boora Somaaleedhaa. Akkuma taane nama maqaa yakkanii baasaabooraillee nu dhoowwatanii isin Oromoodhaa takkaa'uu deemaa waajjira Somaalee abboo takkaa'uu Somaalee galbeetirraa fudhadhaa jedhanii warra kanaan fuula waliin beeynu warra kana hoggaa bakka Maqdisheenaa dhaynu qaallichi تكلم عربي نونجي وجن جانين تكلم انجليزي جنيني سنين بينو ديما ورخنا الرافل اللاجي ورخنا نقول افمونتي والانجال وان سياسات هيفي والرجال بيكون مو صومالي اهوي صومالي قلبي جتشو والربي خين جنا هرج الاخنا قفل مجتشو صومالي ابو نمو بالي هنغنا جلت ورفر مكان انجاله هنغ صومالي ابو جتي اي ديزاني قباتت kanaaf gaama mala dhawannee qaalittiin tummanuma isii kuma dhibba lama kagoo gurgurtee nu hirtee amma Kanaadaa tana jirti wada maallaqa san biyya Suuditti doolaaran kaballeef dalaganne isiillee walumaan baanee akkasitti isiillee baafnee biyya san keessa duraan miidiyaa keessa dalaguu turte Abdusalaam Siyyoofa wajjin eenyu maqaan ishee Ashaa Ibraahim Qalli jaaniin akkasitti baanee khalaas achi baanee biyya Suudii turre kun ummanni hoogganoonni amma Oromoodhaa gurguddaan amma biyya galan kun hayyoonni gartee bu'uureessitoota jedhan hunda wajji turre jechuudha. Nu dura seenee gaafa san namni biyya san dura dhufee irratti nu gargaare biyya rabbi isa irratti alaafisu jenna gaammee Dr. Taaddasaa Eebbaa kadhiyootan du'e kanaa fi Xahaa Abdii kana qofaatu jira. Mee akka sanitti turre achirraa Suudii deemnee gaafii teetii wajji deemti dubbiin Suudii turre Suudiirraa kara Keeniyaa dhufe jechuudha. Duubatti isin deebisuu barbaada. 79 baatanii namoota gara 16 waliin baatanii namoonni dullee isin biraa dhume 79. 16 achi dhuman 16 waliin hin baane 16 warruma biyyaaf fitan kana wajji bee nama 70 amma wajji Hargeysaa dhaqan. Yoo san sochiin wooba abaa'oo adda bilisummaa Oromoo 74 eegalame naannoo sana irratti 74 sun wanni mataa isii dandee qabdi 74 eegale sun. Isin cimaan Maqdishoo dhaqxanii Maqdishoorraa Suudii dhaqxan.
achirraa ammalaa taqabsoo adda bilisummaa oromootiif tiyyammatun teessan taniin armas himutun tiyya teessan taniin himutun galamsoo kaanee biyyuma teenya kana keessa qadhina dhaynee bakka itti gartee namni akka gartee Elemoo Qilxuu jaarraa faan keessa turanii jira namni biyyaa kun achitti na awwaale na barbaadanii miti achi na awwaalanii achuma soomanaas na baafachiisanii achuma irraa sinqees godhanii namni san wajji naaf godhanii na geggeessan jechuudha hanga raammisir ogaaden seennutti tuni tiyyuma tanama seenuma tiyyammatu nama kana aadam kabiira qaceelchitan jedhanii nama 16 bittaaniyaa bakka ji'utti rashanan jechuudha nama akka Haji Ibro jedhanii Hassan Haji Ibro jedhanii Hussein Haji jedhanii Hamza Umar Muhammad jedhanii kana migaa nama 16 rashananii jechuudha kuni kanatti amma tuytu kuni yoo gaafsan Elemoo Qilxuu agartanii jaalise kuni waan Elemoo Qilxuu kun fa waan addaati kun gaafiin tuni gaafii kana yoo sirreessuun qaba sirreeffadha Elemoo Qilxuu faani 74 gaafa 74 kuni ani fuudhee nama amma warra qabu Elemoo Qilxuu faan 74 kana dhufan akka isaan itti dhufan egaa seenaa mataa isii danda'e qabdi qabsoo Oromoo godhuudhaaf Elemoo Qilxuu biyya seenee biyya hoggaa seenu qabamee hidhamee deebi'ee lammada achii bahee jaarraa abbaa gadaa faa wajjin akka seenaan himtutti magrishoo wal harkanii achirraa ka'ee namni kun nama ajaa'ibaati adanitti deemanii adanitti ijaaramanii adanitti dukkaana qabaa nama gartee wanniidhaatti achi ijaaramanii jaarmee kanarraa qabsoo adda bilisummaa Oromoo kana gadhaabanii hoggaa Soomaaleen asitti Soomaalee abboo taka'u Soomaalee galbee tayaa jaansan hin taanu jechuudha mormanii warra bahe jechuudha namoonni Soomaalee abboo jee fudhate ni hafan warri Soomaalee abboo Soomaalee galbeetiin hin fudhannu jee achi bahaniiti adan dhaqanii adanitti mootummaan Yamantun gaafa san akka gaariidha nama gartee bilisummaa barbaadu kana gargaarti kana gargaaranii oofisa bananii fi oofisa banan kana keessatti illee warri Eertiraa kunis warra Jabahaa jedhan kun gaafa san Jabahaa fi ELF jira warra Falastiin kanaa jira kanaan nama hundaa'u akka leenjisanii fi leenjii tana keessatti illee gaawaa hunda godhanii fi qopheessanii kanaan namoota haja alaatis Kaaju Hussein Suraafa gaati man beetu ijoolleedha nama kana fa'aa itti gaafatama haja alaa fa'aa godhanii akkasitti Iraaqii Suuriyaadhaa warri kun gargaaree hidhannootti kennamtee qabsoo adda bilisummaa Oromoo tana bu'uureessina jedhanii akkasi ka'anii adanirraa ka'anii karaa barbaraatiin biyya seenan jechuudha hogga biyya seenan bakka mandheeraa ja'anii fi barbaraa jidduu tanatti isaan meeshaa fe'atan tana fuudhanii kara biyyaa galchuudhaaf barbaadan karaa gaalaatiin nama ergatanii gaala nuu fidaa jedhanii karaa kanaan dho'isaadhaan ergataniitiitu mootummaan hoggaasan dhaabbatti wanni itti yaamne basaasa Somaalee itti yaamee basaasin Somaalee achi dhaqee isin warra maali jedhanii achitti qabanii nuti warra kanaati jennaan uumaa isin gargaarraa hin yaadinaa jedhanii achirratti illee nama tokko Ramadaan jedhan dura ajjeesanii namoota 37 moo 38 tokko wareegamanii kaan qabanii waa hundaafuu isin gargaarra jedhanii akka warra sanirraa dhagahetti beekigaan amma achi ka'anii fuudhanii hoggaa fuudhanii makiinaan fe'anii meeshaa isaanii boombiidhaa fi waa hunda kilaashii waa hunda fe'anii fi makiinaa fidanii walli jaan makiinaa fuudhaniituma jaan hoggaa walii jennu kaambuma waraana nu naqan jaan kaambuma waraana keessa garre san booda meeshaa hundarraa eeganiiti hidhaa seenanii amata 5 hidhaa turan sunatti erga amata 5 isaan hidhaa turuu kana keessatti elemuun dhufne amma jaarraadha warri waan kana hoggalu jaarraadhaa fi hormoosoo faa turee leencoo faa shantam shubbisaa faa kana warri kun kaseenaa jara kana hunda bar dhaqqabeetiin si haasa'u jirani hormoosoo kunis hoggaan harar jiru halaqaa kiyya ture sanbira dabree halaqaa isaatiin ture shantam shubbisaa illeen hiriyaatiyya ture akkasumatti namoota kana beekaa jechuudha kanarraa kan dhageetti kun kana
achirraa ka'anii hoggaa amma jaarraan faan ka'anii hidha kana seenanii onni jedhan achirraa Elemoo Qilxuu karaa biraatiin karaan amaarri gaa misraachii dhahee ammattaqee kana gaa beekanii muttaqii isaa dukkaana qabanii buna bitanii amma gaa naggaadee tana hunda qaqqabanii hidhaan hidhanii naggaadee jechuun gaa nama akka Ismaa'il Ammayyuu akka Najjaashee Ismaa'il akka Siraajoo Ibrahim akka Matalaadii ni jira Matalaadii Hussein kuni Muhammad Abduu nag hedduudha keessaan sima sheekotaas namni gaafa san namoota hedduudhaan jedhanii akka gurbaa sheekotaa Muhammad Zaakirii kana hunda gaa hidhaan jedhanii Haaji Ahmad Nuuree jedhanii baallama irratti ture kanallee Finfinnee irraa ni qabanii namoota keenya kamata jaan kana gaa akka Aminoo Tuuti Allah hiraamuuni du'ee naggaadeen barmood kanan juuga namoonni isaan hambisan kaniin maqaa irraan fadhalleen ilma jiraata nama keenya kana hedduu weeraranii qabeenyallee gaa hedduu warasanii turanii qabsoon achirraa kaatee gaa amma carcar san keessatti oo'ite gaa carcar kuni gaafa san duras Taaddasaa Birruutis gaa galamsoo kana keessa ture kanarratti gaa wanni kunis dhufee Elemoo Qilxuu kunis dhufee wanni ta'ee gaa wal qunnamtiin isaan waliin godhanis akka jirtu ni jirti Taaddasaa Birruutis bakki inni itti hidhame galamsoo kana kanaaf achirraa kaatee qabsoon carcar keessatti oote sun deemtee hoggaa ummanni kun dhumu qaqqabame kaanis hidhanii kaanis amata meeqa hidhanii booda san odoo deemtu dargin seenu kaatee 66 hogga gahu 75 jechuudha 75 fi 76 hogga seenu deemu kana wanni dhufte gaa mootummaan Haile Sillaasee daddaaqaan dhufne 74 irraa garagalte seenu yemmuu gosuggaa suniin 73 gaafni isaan jalqaban sunuu achirraa kaatee xoorfildibeetitti dhiyeessan namoota kana hoggaa dura dhufan warri dargiidha. Namoota hidhama kana xoorfildibeetti dhiyeessanii garii xoorfildibeetiitu gallakkisee jechuudha. Hararitti. Kaan achuma galamsootti amata meeqatti firdi godhanii bahanii kun xoorfildibeetii saniitu gallakkise akka Muhammad Zaakir Sheemur Aliyyee akka Haaji Ahmad Nuuree akka Ismaa'il Ammayyuu akka Najjaashee kanan xoorfildibeetii saniitu gallakkise jechuudha. Qabsoo achirraa kaatee gaa deemee amma awwaalamtee qawweenis awwaalamtee hoggaa qawween sun dhukkaatu jaarraan faan hidhaman sunis qabsoon eega takkachi dhukkaate qabsoon biyya seentee jettee Soomaaliin gallakkifte. Soomaalee jaarraa gallakkifte jaarraan achii ka'ee Harar dhufee Hararirraa warra silaa qunname hunda Finfinnee qunnamee achitti maayaa qal'oo taa'ee nama ergatee qawwees barbaadee Ahmad Bishoo Diimoo kana bira ni beekanii Ahmad Bishoo Diimoo kana odeeffannaa isaatiin itti fiyyaamee arkee akka Ahmad Bishoo Diimoo naa himutin siima jiraatan ni dhaggeeffataa wanni irra jira. Ka'amtee qawween kunillee Elemoo loleen sun harka jaarraa dhaytee qawwuma isaan biyyaa baasan tan Elemoo Qilxuu saniin jaarraanis fudhatee achiin maayaa qal'oodhaan gobeellee qabsoo adda bilisummaa Oromoo tana eegalchiisee jechuudha. Akkaan irraa beekutti. Hedduu galatooma kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya akka waare ilaalaa akka Haji Adam Kabiraa wajjin goonu akkuma itti fufetti jira. Egaa kana kakaafnee fi seenaa keessanii wal qabsiifnee wanni kaafneef jiruu baqaatiin ka sadarkaa isin gahee qabsootti makamuu keessanii hawaasa keessanii miidhamuu keessanii sababa hawaasa keessanii biddeena ho'aa dhiiftanii bahuu keessanii sababa kanaaf kanallee kaafnee isinis keessa deemtanii waan beektanirraa waan hedduu kaaftanii jiruu baqaa kana keessatti mee gartanii biyya Suudii seentanii Suudii irratti maali akkamiin biyya gartanii Noorz Ameerikaa kana dhufuu dandeettan irraa akkamiin as baatan? Amagaa reefu xiqqoo sii tuqatiin jedhe duran deebisa Mangishotti akkas hin taane baasaboora baafanneeti magrisheenuma nu dibesan dhayinee horiidhaas kenninee baasaboora saniin viizaa umraadhaa dhawannee tartiibaan gaaye
soomana san keessa umraan biyya Suudii banaadha kun baasaboora qaban amma wanni hoogganoonni bilisummaa Oromoo kan amma ala jiranii kan dhumanillee kun isaan bayan nuti hangaafne kun tartiibaan maallaqas walii keenye baasabooras walii baafne tartiibaan dura amma Musaa kajennu fi jaartisaa badhaadha amma maxalishootii fi hundeedhii fi warra isaa baafne lammada anaa fi Ashaa Ibrahim Qalli kanaatu waliin bahe waliin jidda seene sadaffatti amma Musaatii fi Faxumeetu dhufe akka kanaan deemneet Suudii dhayne Suudii irraa hiriyoonni simatanii qubannee hiriyaa turree achitti akkuma deemnetti wanni taane jaarmee achitti gadhaabne jaarmee Oromoo mallee caayaa dhaabnee nama waa barateen nu hojii jira amma Musaa kun faana Allah rahamuudha Allah buleettiin isa as jirti qaallitti furdoo amma haadha baashaa jaaniin tan bakka qabsoofatti kanatti argamtu takka furdoo boochisan obboleessa isiiti isagaa akka inni kun nama barateesi nama wanni godhuu danda'u sababa kanaan jaarmee adda addaa kanaan achitti wanni jenneeti amata 82 irraa hanga 88tti achiin jiraa jechuudha Suudii achitti duraanni jiraannaafuun baane jiruu achitti eegallee hojii biyya sanii barannee odoochi hojjennu ummanni kun keenya kun kadaddalagatus aniiti baasabooruma kana wanni baafatanii Xaaliyaan deeman anillee Xaaliyaan deemurra anaan jiru waraqaan mootummaa Somaalee mootummaa Suudiitiin qabamee hidhamee biyya Somaaleetti deebifame waraqaachi waan hin qabne deebi'e ummanni keessa eebban kiyya baafatan Xaaliyaanitti warra Kanaadaa fi as keessa ciisu hedduu maqaan san hedduu wanniidha hedduu maqaan isaaniiti baafatan hiriyoota kiyya kuni ani immoo hidheen Somaaleen na deebifte maalleen inni dalagallee hedduun achinarra hafe hoggaan dhufu Maqdishoon dhufee hiriyaan qabaa hiriyaa kanan na simate sira kiyya Ibrahim Hassan jaani Austraaliyaa jira isa biran ture achittiin baasaboora kiyyaa kan nama dubartiidhaa wajjii bahee san ifirraa jijjiiree kiyya qofa tolfadhee baasaboora Somaalee san ifirraa jijjiiree kabiraa san tolfadhee Keeniyaa seene jechuudha 88 Keeniyaa seenee Keeniyaatti nama bira bu'ee achirraa lammada deebi'ee Keeniyaa keessatti rifuujii fudhatuun mamnu'a dhoorkaadha. Dhoorkaadha. Namni Oromoo warri Arsii nama 10 Harariis nama 10 Shawaa Wallagga kun nama 5 nama 30 40 50 jira jechuudha. Biyyuma kana guddatu ture. Magaalaa keessatti achi turee booda bayyanadhee hoggaan baatii hanga tokko taa'u Moyyaalee dhaqee Moyyaalee harka kennee Allah yarhamu Haji Hassan Ali jaanii imaama Moyyaalee Abba Abduu Naasir amma Kolaraadoo jiru kana isa bira bu'ee inni kun na gargaaree poolisan na kennee isaan achitti nama fudhatanii achi fuudhanii Marsaabeetiin nu dabarsanii Marsaabeetiin wanni isaaniiti gartee godina isaanii guddaa baatii takkachi hidhamnee nam 14 keessaa nam 5 qofti Naayiroobii dhufne Naayiroobiitti guyyuma 5 keessatti UN interview nu gootee damoosaa shiringii 600 nu qortee Naayiroobii keessa nu akka turu nu goote jechuudha achi deebi'ee waraqaa rifuujii fuulistaansii jedhanii CSV aliyaansii jedhanii work permit jedhanii baasaboora UN jedhanii harkadhe jechuudha achiin nama heera qabeessa Keeniyaa ta'ee ammallee if gargaaraadha nama haaraa dhufa kan hunda gargaaruudhaaf siree harkadhe jechuudha afaan isaanis baradhe hangaan bakka koortitti afaanii kee dammoo maallaqa irraa harkadhu jechuudha. Siyaaqeemiti seenaa kan amma warra Keeniyaa dhufe na himan ni dhageessa. Baqattoota jalqabaatis. Baqattoota jalqaba na dura namni jiru abbaa Afraasiyaa kana fa'a. Amma gammadaa fa'a. Namni biraatis hanga nama xiqqoon jiran. Namoota kanaa jira malee kun warri nuti itti dhayne Haji Hussein Suraafaan
Sheikh Abdul Karim ani fabrabbu khunfan isaan warrachitti mootummaa raabixaatii fi alul khair irraa jiraatu jechuudha. Kun baqattoonni nama xiqqaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma gammadaa kana faasii kaase malee gaa namoota xiqqaatuchi jira. Kun malee baqataan hedduun jiru kaan tikkaa jiran. Tikkaa bakka ja'amtu tana jiranii kunuu gaa eegan gaafa nan jiru san namni nu hin jiru. Suniini gaa amma achi turree jechuudha. Achi turree amma gaa ba'aan nama rakkatee nama hidhamee kadu'e awwaalu akkuma amma asitti natti yaamtan kana gartee akkasuma anuma yaaman odumaan kana gargaaru baqataan Soomaalillee hoggaa Soomaaleenis cabxee Mangistuunis cabu dhufan kunillee namni biyya tana jiru hundi Ameerikaa irraa nama qabu hundi anumaaf Sheikh Abdul Karim qunnaman Haji Hussein Surafa wajji kana gargaaruullee akkasumatti gargaar hawaasa keessa seenaa jechuudha. Gargaarsuma hawaasaa kana odoo wal gargaaru ilmaan kiyyaa fi warra kiyyaa kaniin gara dhiisees kaniin amat tokko dhiisees kaniin amat lamaaf dhiisees kaniin amat shanit dhiisees amata 20tti Keenyatti rabbi waliin nu fide. Amata 20 Keenya Amata 20tti gargar baatanii isaanii amat 20tti ilmaan kiyyaa warra kiyyaa rabbi waliin nu fide. Ergasiin gaachuu nu fidee egaa kun hundi geebooda hiree biyya Ameerikaa kanas harkadhee maatii tiyya ilmaan kiyyaa fi ilmaan adeerran kiyyaa ilmaan obboleeyyan kiyyaatis waliigala nama 13 fidee 3 kiyyaaf duran ergee 3 dura ergee kamaa musaanii jaanama bireen kan hoteela fa'aa qabu sanii muraadii saartuu xiqqoo dhiyootan eebbifamte tana fa'aa duran ergee kun hundi horiitti hin baafne qoodumaan annamaa tola ooleen namni naa fide. Kan nama baasee kasit dhufee Texaasi bu'ee Oktoobar guyyaa 26tiin dhufee Oktoobar guyyaa 26 irraa hanga Abriil guyyaa 21tti bara 2002 takkaatti Texaas irraa ka'ee Siyaatil qubadhee hanga ammatti ganna 20 Siyaatil jira jechuudha. waan namatti tolu seenaan keessan osoo halkan guutulee caqasaa bulanii naman quubsu agartanii waan hojjetan keessatti magaalaa Siyaatil community akka tajaajilaa jirtan waggaa 20f nu durallee tajaajilaa jirtanii nullee eega dhuftanii akkuma abbaatitti nu ammattanii community kana itti fuftanii mee haga ammaatitti wanni hin kaase yoo jiraate wanni kanatu ka'uu qaba seenaa kiyya keessatti wanni baay'ee na gammachiise baay'ee na gaddisiise isin jettan maaltu jedhame? Wanni na gaddisiisu wanni na gammachiisu Oromoon if baruudha. Oromoon amma if baree maalummaa ofii baree namni Oromummaatti himu hin jiru. Gaafa duraa Oromoon ani Arsiidha jedha. Ani Abelu jedha. Kanaaf har'a Oromoon nuti Oromoodha jedha. Ka ani qottu jiru kan ani maaliif hin jiru kan ani shawaadha maaliif hin jiru hin jiru. Oromoon nuti tokko jedha. Oromoon ootaa dhaloota ofiin jaa. Oromoon kutaadhaan addan bahu, amantiin addan bahu, saalaan addan bahuu ofiin jaa. Oromoo as geessituun nama gammachiise. Akka karoorfamni lafa kaayamee deemtetti bakka nuu gahuu dhabuun haaluma qabsoodhaati kuni nama gaddisa. Kana keessaa namoonni silaa qabsoo kanaaf garte abboomanii qabsoo kanarratti waan guddaa dabarsan akka maletti garte akka maletti dabruun akka maletti rakkoo adda addaa irra ga'ee walii dhimmuu dadhabuun keenya nama gaddisiisa. Kanaaf Oromoo waltayii dhabdee jaarmaa adda addaa baaftee wal dhabbiidhaan qabsoo teenya gartee akka isiin sadarkaa tanarratti kokkolaafamtu gees kanaatu na rifachiisa. Wanni jaan nama gammachiisu kan hunda keessa dabranii sadarkaa tana ga'anii waraanni adda bilisummaa Oromoo sadarkaa tanatti qophaa'ee safuu qabaatee akkanatti ummata alaa kana gammachiisuun nama gammachiisa. Namoonni gartee hayyuun siyaasaadhaa akka Jawaar Mohammad Kuffaa kan booda dhalatee as gahe kun sadarkaa tanarra gahuu namoonni fakkiidhaaf isa dabalee akka hedduu jira gaa hunda maqaa dhahuu hin dandeenyu hayyoonni kanaa kun wanni gartee amman tana dhaloonni ammayyaa kun dhaloonni qubeedhaa kuni
waa hunda xiinxilee baratee ijoolleen teenya tabiyyaatii mi tabiyya alaa keessatti qubee barattee barsiisuun nama gammachiisa. Uummanni keenya gaafan biyya Ameerikaa dhufu masjiida tokko hin qaban. Akka kiristaanallee chaarjii tokko hin qaban. Allah sunillee ni qaba. Community ji qaban. Community meeqaatu jajjabduudha. Masjiida meeqa karaa amantitti uummanni keenya qaba. Kanaaf uummanni keenya bifa kanaan deemee sadarkaa tanarra gahuun ani na gammachiisa. Uummanni keenya amma wanni nu barbaachisu ilmaan keenya karaa aadaa ofirratti afaan ofii akka guddisan irratti hanga danda'anitti ilmaan ofii guddisuun barbaachisaadhaas wal gargaaruunis barbaachisaadha. Wanni na gaddisiisu sanii wanni na gammachiisu illee sanii qabsoodhaan mutti geenya je'eetuma yaadaa jechuudha. Kanaafi kaniin irraa si jawaabu kana natti fakkaatti gaammatti san waan gaddaa fi waan si gaddisiisu jettuuf wanni si gammachiisu jettuuf kana gammachiisu kana gaddisiisus kana jechuudha. Hedduu galatooma yaamicha keenya kabajanii studio OFM dhuftanii gaafiif deebii bareeda kana hojii taasisuu keessanii fi nuyi yaada keenya gaafii keenya isiniif qabnu xumurree jirra. Yaanni dabalataa yoo qabaattan hafuun qabu jettanii hawaasa wanni dhaabtanillee akka manguddootitti illee akka abbaa magaala Siyaatil taatanitti illee wanni dhaamtan yoo jiraate caraadhuma isinii kennina. Animma hawaasni akka hawaasatti hajaaramanii namni jaarmee hawaasaa hin qabne bakka takka illee bakka dhaquun qabu akka hawaasatti Siyaatilis ta'e kan biraatillee ta'e hajaaramu. Jaarmeen hawaasaa kan diinagdeenis utubame kasafuudhaa fi aadaadhaan nuti aadaadhaa fi afaanii fi diinagdeedhaan kufne odoo qabnu kanarratti jabaatuu qaban hawaasni kun. Amma fakkeenyaaf nuti akka waldaa Kuraa Galaanitti baatii torbaan dhuftu kana 20tti wanni qabna kora qabna. Kora kuni waldaa Kuraa Galaan jedhama. Sillee afeeranii jiran natti fakkaatte. Kanaafi namoonni irratti afeeran kunis miseensa warra Kuraa Galaani. Miseensa warra Kuraa Galaanii fi keessummaa yaamamanii. Keessummaa kabajaadhaa tawaamamanii jira. Kanaaf dhufanii akkasitti gaa uummanni na dhaga'u uummanni dubbiin tun ilaallattu warra Kuraa Galaan kuni kan biyya tana keessa jiru fi naannawa isaa jiru asirratti argamee qoodarraa fudhatee hayyoota alaayaamni jira. Kanaaf dhufanii qoodarraa fudhatanii namoonni akkama gartee keessummaa kabajatti yaamnilleen kana yoo kadhagaan taate dhufanii waan kana dhufanii gaafii fi deebii keessatti illee hayyoota nuti imma waan kanarratti afeerre kana akka gartee qoodarraa fudhataniin dhaamaaf jechuudha. Namuu afeerraa dhaqaa fi afeerraa san fudhatee dhufaa jechuu akka gartee boortii waan adda addaatti. Kanaaf kuni dhaamsuma kiyya gartee waan akkanaati gaa hawaasni ijaaramee akkuma masiikoo mandoo ijaaramee afran qalloodhaa ammallee sabboo goonaa mancaa tuulamaa shanan gibee jaarame kanattillee odoo jaaramee afooshaanillee jaaramee bifa kanaan jaaramee wal quba qabaatee odoo waliin akkam Joohar waan jee tokkootu jira dhageessee miti ummata biyya sadeen tan addaan eegaa ummata ammoo warra hafe immoo maal jee warra hafeef kabajaa kennaa warra hafeef kabajaa kennaadhaa jee gartee. Kanaafi kana jechuun waliin dhiibinaa jechuudha. Kanaafi namni kun akkasitti ijaaramee hawaasaan afooshaan ijaaramee du'aa jiru irratti wal maxxanfatee jiraatu qaba kajuun qaba. Kanaaf nayaamuu keessaniif waan seenaa keetti sirraa qobanne jettanii hangaan beekutti hanga waan hin daddabarse keessatti asitti na gaafattanii kanaaf naafeedhu keessaniif galatooma ulfaadha. Galatooma isinillee yaamicha nu isinii taasisne kabajanii dhuftanii gaafii bareedaa kana nu wajjin taasisuu keessaniif hedduu galatooma isin jenna. Hawaasni keenyallee yaamicha isin dabarfattanillee dhagahee jira irratti dhiyaadha. Yaamichi namni kabajaaf nama yaamaa hawaasa keenya bakka kamittuu ka ijaaramuu cinaa dhaabbachuu hawaasa ijaarame qofatu
rakkoo ofillee furatee bakka barbaadu gaya. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media sagantaan waaree ilaalaa kenna ka guyyaa har'aa abbaa kennaa abbaa namaraa magaalaa Siyaatil jaarsa qabnu keessa Haji Adam Kabiraa studio FM-tti dhiyeessinee sagantaa waaree ilaalaa irratti seenaa isaanirraa waan xiqqoo tokko qorannee jirra. Yeroo biraa sagantaa bal'inaatiin isinitti deebinaa baay'ee galatoomaa isiniin jenna.